Obboleessa keenya Abbabee Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu lafa jirtu hundumaatti eebbi Waaqayyoo siif maatii keef haa ta'u. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota TV Logos
akkuma mata duree sagantaa keenya irratti beeksifne soomaaf kadhata guyyaa 3 fuula Waaqayyoo turruut keessa jirra. Tiimiin Logos kadhatatti jirra. Akkasumas namooti iddoo garaagaraatti nu wajjin kadhataa jirtan haga biyyaatti Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'a kadhata keenya guyyaa jalqabaati. Kanaaf hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti beelaan du'uuf jedhaniif Waaqayyoon kadhataa jirra. Kadhata kana akka nu wajjin taatan abdii guddaa qabna. Waaqayyo kadhata kanaan akka inni jijjiirama fidu, akka inni bu'aa tokko nu agarsiisu abdiif amantii guddaa qabna. Waaqayyo isa yeroo kana nu kenneef galannaa ta'u. Asumaan gara sagantaa keenyaatti seenuu dura namooti Feesbuukii TV Logosiin nu daawwataa jirtan hiriyoota keessan akkasumas namoota Feesbuukii keessan hordofaniif akkasii sheerii gootan jaalala gooftaan isin gaafadha. Yaadawwan qabdanis koomentii jalatti nu barreessitan in argina. Deebisin ilaachuu dandeenya gaaffiin yoo jiraate. Yeroo bal'aa fudhannee Waaqayyoon kadhannaa anaaf obboleessi koo humna isaa lamuudha. Har'a kadhata kanaan fuula keessan duratti qabannee dhiyaannee jirra. Sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 6 haga 8tti ilaa akkana jedha. Soomiin ani fuudhe warra firdii jallaadhaan hidhaman hiikuudha. Hudhaa waanjoo itti furuudha. Warra cunqurfaman luba baasuudha. Waanjoo hundumaas isaanirraa caccabsuudha. Buddeena keessan warra beela'aniif hiyyeessa oliif gadi jooruuf iddoo bultii kennuudha. Isa qullaa ta'e yommuu argitan daara baasuudha. Warra aantii keessan ta'anitti dugda gatuu dhiisuudha. Yoo kana hundumaa gootaniif ifni keessan akka biiftuu ganamaatti oliin ba'aa. Sagalee kanarratti warra firdii jallaadhaan hidhaman hiikuudha. Hudhaa waanjoos itti furuudha. Warra cunqurfaman luba baasuudha. Kadhati keessan soomiin ani fuudhe isa kana godhaa. Kana hundumaa yoo gootan ifni keessan akka biiftuu ganamaatti oliin ba'aa jedhe Yesuus. Sagalee Waaqayyo raajii Isaayyaas. Sagalee kana gara dhumaatti Yesuus Kiristoos lallabasaa keessatti hojii isaa keessatti tuqeera. Gara dhumaatti sagalee kana irratti dubbanna bal'inaan. Amma Waaqayyoon kadhanna. Yeroon keenya bal'inaan yeroo Waaqayyoon kadhachuuti. Yeroo kanatti yaa obboloota ko imimmaan keenya fuula Waaqayyootti dhangalaafna. Gadda keenya fuula Waaqayyootti dhangalaafna. Himata keenya fuula Waaqayyootti dhangalaafna. Komee keenya fuula Waaqayyootti dhangalaafna. Himataaf galataan fuula Waaqayyootti dhiyaadhaa jedhamee caafamee jira. Akka kiristiyaanaatti, akka amantootaatti, akka lammii biyya sanaatti wanti nu ammatti gochuudhaaf ariitiidhaan harkaa qabnu kadhataan fuula Waaqayyoo turuudha. Nuyi murteeffanne soomaaf sagadaan fuula Waaqayyoo turre obboloota keenyaaf kadhachuu. Obboloonni keenya mana hidhaa keessatti tarkaanfii dhooftu ofii isaanii irratti, lubbuu isaanii irratti fudhatan ofii isaanii irratti midhaan lagatan mirga saba Oromoo kabachiisuudhaaf, dantaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf, kabajaa uummata kanaaf deebisuudhaaf lubbuu isaaniitti murteeffatanii nyaata lagatan. Nu immoo warri dirree bilisaa keessa jiru mana keenya keessa nyaati guutu wanti hundumti nu guutu achitti firiijii keessatti dhiifne nus garaa keenya duwwaa fuula Waaqayyoo dhaabannee jirra. Nus fuula Waaqayyootti isaanitti dabalamne jirra. Nu immoo kadhataan itti dabalamne, soomaaf kadhatatti dabalamne, nu immoo akka kiristiyaanaatti itti dabalamne. Aarsaan kun kan hunda keenyaati. Gatiin kun kan hunda keenyaati. Wareegamni kun kan ijoollee keenya, kan egeree keenya, kan saba keenyaati. Sagalee nama dubbise irratti ani Waaqayyoodhe aantii keessanitti dagatuu dhiisuudha. Warri mana hidhaa keessatti gidiraa dhooftu kan argaa jiran aantii keenya, lammii keenya, haadhoo keenya, obboloota keenya. Isaanitti dabalamne afuuraan, isaanitti dabalamne kadhataan. Kanaaf lafa jirtan harka keessan fuula Waaqayyootti kaasaa. Imimmaan keessan dhangalaasaa. Iyyaa fuula Waaqayyootti, bu'aa fuula Waaqayyootti. In arga iji Waaqayyoo, in arga iji Waaqayyo imimmaan dhangala'u kanan arga Waaqayyo gooftaan.
gadda garaa kee kana hin erga Waaqayyo gooftaan. Imimmaan kee cobu komee garaa kee gadda garaa kee in erga Waaqayyo gooftaan. An nana mana Waaqayyo Waaqa jijjiiramaati. Waaqayyo Waaqa du'aa kaasuu danda'udha. Waaqayyo Waaqa humnaati. Waaqayyo Waaqa jijjiiramaati. Asteer halkan sanaan fuula Waaqayyo duratti Soomaaf sagale labsanii hin bu'anii Mordokaayiifaa sanyii keenyatti du'i murtaa'eera. Sanyii keenya lafarraa fixuuf mootiin kun murteeffatee ka'eera. Attam gonu goota yaa Waaqayyo jedhanii fuula Waaqayyotti Soomaaf kadhataan hin kufanii. Yeroo isaan fuula Waaqayyotti kufan halkan walakkeessa Waaqayyo gara mootichaa dhaqe. Akka inni teellaatti deebi'ee qalbii horatu, akka inni teellaatti deebi'ee waa yaadu godhe. Soomaaf kadhati sun innis yaada isaa keessatti Mordokaayiifaa, Asteerfaa, ijoollee Ibrootaa oolmaa isaan biyya sanaaf oolan, oolmaa isaan mootummaa isaaf oolan, oolmaa isaan saba sanaaf oolan hin yaadate. Kanaaf achi as deebi'ee halkan walakkaa hirriba keessaa ka'ee aan murtoo jara kanatti murteessee garagalcheera jedhe. Obboloota koo Waaqayyo gooftaan halkan kana masaraa biyyoolessa biyyattii keessa akka darbu kadhannu. Abjuudhaan warra biyya bulchan sana keessa akka darbu kadhannu. Warri har'a hidhaa jiran warra ofii isaaniitiin riqicha ta'anii jarra har'a aangootti jiran kana dugdatti baatanii mataatti baatanii hidhamanii du'anii aarsaa hundumaa baasanii jara kana masaraa mootummaatti ol galchan. Warri har'a masaraa mootummaatti ol gale oolmaa jara kana dagate. Obboleessi keenya Baqqalaa Garbaa waggaa 7 hidhame. Obboleessi keenya Jawaar Mohaammed biyya bakkeetti aarsaa guddaa baase. Warri har'a mana hidhaa keessa jiran hedduu isaanii jijjiirama har'a dhufe. Boqonnaa haaraa mootummaan Itiyoophiyaa har'a keessa jiruuf warra riqicha ta'edha. Isaanii riqicha godhanii masaraa mootummaatti ol galchanii ofii isaaniiti har'a du'aaf jireenya gidduu marmaaraa jiru mana hidhaa keessatti. Ayyuun fuula Waaqayyooti. Jarri kun warra biyya bulchan aangoo mootummaa kan of harkaa qaban oolmaa jarri kun biyya sanaaf oole akka isaan yaadataniif Waaqayyo ta'iyyu. Sammuu isaanii akka Waaqayyo geeddaruuf Waaqayyo ta'iyyu. Afuura isaanii akka Waaqayyo geeddaruuf Waaqayyo ta'iyyu. Dadhabbii isaanii aarsaa isaan baasan akka isaan yaadataniif Waaqayyo ta'iyyu. Hin danda'a Waaqayyo gooftaan. Waaqni Mordokaayi Waaqa keenya. Waaqni Asteer Waaqa keenya. Waaqni warra Yihuudotaa Waaqni warra Ibrootaa nuufis hin hojjeta Waaqayyo. Ha'iyyinu fuula Waaqayyotti hin danda'a Waaqayyo gooftaan. Haalleluuyaa. Waaqayyo gooftaa sin kadhadha. Ati Waaqayyo Waaqa hundumaa dandeessudha. Waaqayyo gooftaa sin kadhadha. Ati Waaqayyo Waaqa isa hundumaa oliiti. Maqaa Yesuus Kiristoosin Waaqa bani aarsaa keenya simadhu. Kadhata keenya dhaga'i yaa Waaqayyo. Imimmaan keenya ilaali yaa Waaqayyo. Gadda garaa saba keenya ilaali. Har'a yaa Waaqayyo maatii baay'een du'aaf yaa Waaqayyo jireenya gidduu dhaabatee har'a maatii baay'een yaa Waaqayyo afuura gaddaatiin liqimfame du'a mana isaa irratti eegaa jira. Reeffa eeggataa jira. Yaa Waaqayyo guyyaa du'aaf guyyaa gaddaa labsamu eeggataa jira. Har'a seenaan kun maqaa Yesuus Kiristoosin haa jijjiiramu. Kun hin ta'in jenne har'a yaa Waaqayyo gadda sanaaf yaa Waaqayyo guyyaatti har'aa gidduu gallee jirra. Yaa Waaqayyo bara hamtuu sanaaf guyyaatti har'aa gidduu dhaabanne jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin gaddi ulfaataan dheekkamsi ulfaataan disaasterii ulfaataan gaaga'amni guddaa saba keenyatti deemaa jiru dhiiga Yesuus Kiristoosin adeemu. Jijjiiri gara warra mootummaa jijjiiri afuura warra mootummaa of harkaa qaban yaa Waaqayyo sin kadhadha. Murtoon obboloota keenyatti murtaa'ee jiru kun murtoon du'a afuurri du'a afuurri gaddaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin haa deebi'u. Ati Waaqayyo Waaqa jijjiiramaati. Ati Waaqayyo Waaqa waan hundumaa gochuu danda'udha. Ati Waaqayyo Waaqa seenaa lafaa kaasee tokko jedhee jireenya mucaa namaa irratti hojjetudha. Halkan kun halkan jijjiirama haa ta'u. Ati Waaqayyo ulaa Waaqa bani nu dhaga'i yaa gooftaa. Golee lafaa keessitti iyyataa jirra yaa Waaqayyo. Andaara lafaatii fuula keetti kufne iyyataa jirra. Nu dhaga'i inni yaa Waaqayyo garboota kee dhageesse. Waaqayyo Waaqa ergamootaa nu dhaga'i.
Waaqayyo Waaqa abboota firdii nu dhaga'i. Waaqayyo Waaqa raajotaa nu dhaga'i. Waaqayyo Waaqa abboota keenya nu dhaga'i. Gooftaa nutti dubbadhu. Kadhati keenya gara keetti ol haa ba'u. Ani sin kadhadha jalqaba hamma dhumaatti nu wajjin ta'e. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Ameen. Waaqayyo gooftaan inni hundumaa danda'u isin haa eebbisu obboloota koo. Itti fufnee Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo waaqeffannaa obboleessi keenya hunda isaan sagalee Waaqayyo qabatee dhiyaatee jira. Isaafan waltajjii kana gadhiisa. Sanaan booda deebi'ee Waaqayyo yeroo bal'inaan kadhannu ta'a. Ammas irra deebi'een jaalala gooftaan isin gaafadha. Feesbuukii keessan irratti peejii kana sheerii godhaa. Viidiyoo kana sheerii godhaa. Dabarsaa hiriyoota keessanii. Wajjin kadhadha. Hafuura keessaniin lafa jirtan ta'aati. Hafuura keessaniin garaa keessaniin qalbii keessaniin wajjin kadhaa. Waaqayyoon kadhanna. Haalleluuyaa. Maayikii obboleessa koo. Nagaan Waaqayyo hunda keessaniif haa ta'u. Daawwattoota keenya egaa Waaqayyo torban kana immoo nu eegee nu geggeessee ayyaana isaa nu baay'isee akka Waaqayyoon kadhannu akka Waaqayyoon barbaaddannu fedha Waaqayyoo ta'eera. Egaa guyyoota sadan kana yerootti Soomaa naannawwee akka TV keenyaa kanatti labsine yerootti hidhamtoota siyaasaatiif Waaqayyoon kadhannu Waaqayyoon barbaaddannuu fi yeroo Waaqayyoo fuula isaa isaanitti deeffatee isaanis gara Waaqayyootti dhufanii gara nyaataatti akka isaan dhufaniif kanaaftu Waaqayyoon kadhachaa jirra. Waaqayyo gooftaan gidduu kana irra deddeebi'eetu nutti dubbachaa jirra. Namoonni akka dhuunfaatti akka gurmuutti illee Waaqayyoon kadhachaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Akka dhuunfaatti illee guyyaa obboleessi keenya Hacaaluun wareegame ka'ee namoonni gartuu garaagaraa waldaa garaagaraa keessatti haala garaagaraa keessatti yerootti isaan Waaqayyoon kadhachaa jiran yerootti Waaqayyoon barbaadaa jiran itti fufee immoo rakkina hamtuudhaaf miidhuu guddaan yerootti biyya keenya kana qaqqabetti namoonni akka dhuunfaatti akka waldaatti illee Waaqayyoon kadhachaa jirtan Waaqayyoo waaqarraa isin haa eebbisu keessumattiyyuu tajaajiltootaa fi sagantaa daandii birmaduu luba fi qirootichaallee luba Afawarq akkasumas obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Margaa Dabalii Gammachiis Karrasaa akkasumas faarfattoota keenya faarfattoota waldaa warra wangeelaa Oromoo London Waaqayyo isin haa eebbisu itti fufnee Waaqayyoon kadhannaa itti fufnee amma Waaqayyo deebisutti waan dandeenye goona. Egaa galgala kana ana biraa galgaladha. Waaqayyoon ganamaa kaanee kadhachaatu jirra. Sagalee Waaqayyoo keessa koo jiru eddiin dubbisee booddee gabaabsee daqiiqaa 10-15 kan hin caalle dubbii Waaqayyoon dubbadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 16 jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Akkana jedha. Yeroo sanatti Baarbaa kan jedhamu namni dira'ina isaatiin beekame tokko hidhamee ture. Yemmus jarri walitti qabanii Phexros Phiilaaxoosiin eenyu akka isiniif gadhiisu barbaaddu? Baarbaa yookiinis Yesuus Kiristoos isa jedhamu isaaniin jedhe. Inni inaaffaadhaaf dabarsanii akka kennan beekuu ture. Kanuma irratti iyyuu utuu Phiilaaxoos barcuma firdii irra taa'u haati manaa Phiilaaxoos namtichi qajeelaan sana waa hin godhin anoo qajeelaa sana homaa hin godhin anoo eda halkan abjuutti waa'ee isaatiif baay'ee dhiphachaan ture jettee itti dhamaate. Luboonni warri hangafoonni maanguddoonni garuu Baarbaa gannuuf dhiisi Yesuusin immoo balleessi ittiin jedhani. Egaa dhugaa awwaalame wanta jedhu irratti waa xiqqoo ishee dubbachuu barbaada. Baarbaa gannuu dhiisi Yesuusin immoo fannisi. Obboloota koo addunyaan nuti amma keessa jirru addunyaa du'aan guutte, addunyaa salphinaan guutte, addunyaa gidiraadhaan guutte, addunyaa cubbuudhaan guutte keessa jirra. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos miishiniinsa inni guddaan kan inni ittiin gara biyya lafaa dhufeef dhala namaa cubbutti kufe, dhala namaa gidiraatti kufe, dhala namaa waanjoo cubbuu keessatti kufe baasuudhaaf qajeelummaa qabatee, ifa qabatee, nagaa qabatee, jireenya guutuu qabateetu gara biyya lafaa dhufe.
haa ta'u iyyuu maleessa namoonni hedduun isa hin simanne. Egaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kanarra ture nama guutuu ture, Waaqa guutuu ture. Dandeettii jabaa qaba, du'aan ka'aa ture, gophoon diiraa ture, wantoota dinqii gurguddaa hedduu lafa kanarratti hojjeteera. Egaa Yesuus Kiristoos yeroo itti biyya lafaa kanarra ture waan baay'ee feesii godhe, chaalenjii baay'ee feesii godhe, wanta baay'ee fuulatti dhiyaate. Keessumatti iyyuu yeroo geeta samaanii sana dhiphina fuula as deeffate guyyaa fannoo boriin gale yeroo dhiphinaa sana yeroo inni itti lapheesaa guutuudhaan Waaqayyoon barbaaddatuuf Waaqayyoon kadhatu ture. Egaa obboloota koo kutaan amma dubbise kana keessatti akkana ture. Seenaan kun seenaa ajaa'ibaati. Barbaa gannuuf dhiisi Yesuusiin nuuf fannisi jedhani. Dhugaa awwaalame, dhugaa haqaaqame argina iddoo kana keessatti. Yesuus Kiristoos isa jireenyaaf dhufe. Yesuus Kiristoos isa nagaadhaaf dhufe. Yesuus Kiristoos isa akka soogiddaa baqee jireenya nuuf ta'e, nagaa nuuf ta'e, boqonnaa nuuf ta'e. Yesuus Kiristoos isa dhugaa ta'e, isa karaa ta'e, isa jireenya ta'e sana fannisi, ajjeesi, hidhi, barbaa gannuuf dhiisi. Seenaa barbaa kana xiqqoo ishee waa dubbachuun barbaada. Barbaan shiftaadha. Is a murderiidha, rooberiidha. Chiifii isaaniiti. Walitti qabaa isaaniiti. Ajjeesaadha, saamaadha, hattuudha, wambadeedha afaan Amaariffaa isaarra. Jeeqaadha, kiriminaaliidha, nama kiraayimii gurguddaa hojjeteedha, nama yakka gurguddaa hojjeteedha. Nama saba gaddisiise, nama baay'ee boossise, nama baay'ee gidiraa keessatti kan kuffise hojii hamaadhaan. Hojii hamaadhaan, saamichaan, ajjeechaadhaan nama beekamaadha. Mana hidhaa keessa ture, shiftaa. Egaa yeroo sanatti dhugaan haqaa qabee jira, dhugaan dhokatee jira. Dhugaan kan achees hin baane, dhugaan sarbamaa jira. Dhugaan hacuucamaatii jira. Akka yeroo sanatti Yihuudoonni ayyaana qabu. Yeroo jalqaba waggaa irratti hidhamtooti gadi hadhiifamu nama tokko gadhiisa. Heroodiyoos. Egaa gaaffii gaafate eenyuun gad isiniif dhiisu? Yesuusiin gad isiniif dhiisu moo? Yesuus Kiristoos isa jettan kana gad isiniif dhiisu moo? Barbaa isiniif gad dhiisonnaan iyyanii sagalee guddaadhaan barbaa gannuu dhiisi. Barbaa hatticha gannuu dhiisi. Barbaa kiriminaalii sana gannuu dhiisi. Barbaa yakkamaa sana gannuu dhiisi. Barbaa saamticha sana gannuu dhiisi. Yesuusin immoo fannisi ittiin jedhani. Obboloota koo yeroon kun yeroo baay'ee kiritikaalidha. Yeroo baay'ee murteessaadha. Dhiphina fuula as deeffate guyyaa fannoo boriin gale. Rakkina hamaa miidhuu hamaa kana keessatti sagalee guddaadhaan deeggarsa dhabe Yesuus Kiristoos. Hattichi deeggarsa argate, saamtichi deeggarsa argate. Inni dhugaan keessa hin jirre, inni nama boossisaa ture. Yesuus garuu Daawit faarsaa isaa keessatti akkana jedha. Burqaan jireenya kennu si bira waan jiruuf ifa keetiin ificha hin arginaa. Burqaa jireenya kennu ajjeesuu barbaadu, hidhuu barbaadu. In ajjeesan, in hidhan, in gidirsan. Obboloota koo egaa dhugaa guddaa kana dhokse. Barbaan carraa argatee sagalee argate, shiftichi. Inni haadha hiyyeessaa baay'ee boossise ajjeesaan sun. Saba baay'ee kan boossise. Haadha hiyyeessaa baay'ee kan boossise. Yesuus isa jireenya nuuf kennuudhaaf gara biyya lafaa dhufe kana. Yesuus isa nagaa guutuu fidee biyya lafaa dhufe kana akka inni du'u
walga'anii sagalee waltaadhaan Yesuusin fannis barbaa gadhiise. Dhugaa awwaalame, dhugaa haqaaqame. Silaa Yesuus Kiristoos isa jireenya fide. Muuzeemii keessa kaa'anii sagaduuf hin kammaluuf. Hin waraananii. Abiyuuzi isa godhanii. Torchi isa godhanii. Baay'ee chaalenjii hamaa feesii godhe. Anaaf isiniif jireenya kennuudhaaf kan dhufe. Biyya lafaa dukkanoofte kana. Dukkana biyya lafaa kana dabarsuudhaaf. Haxaayina biyya lafaa kana mi'eessuudhaaf kan dhufe Yesuus Kiristoos fannise. Barbaa gannuu dhiise. Shiftaa gannuuf dhiise. Egaa Luqaas 23 lakkoofsa 15 hanga 23tti dubbistu yoo ta'e, barreessaan Luqaas doktarichi yeroo waa'ee barbaaf Yesuus Kiristoos kana gidduutti yeroo dubbatu dhugaa haqaaqame miireffannaa guddaadhaan barreesseetu dubbata. Yohannis 18:14 yoon dubbistu ta'e, taatee Yesuusiif barbaa gidduutti ta'e sana dhugaa haqaaqame kana Yohannis illee caaffata isaa keessatti hin dubbata. Phaawulos yeroo waa'ee barbaa dubbatu hatticha saamtichatti jedha. Ajjeesaa kan nama boossise. Barbaa gaafa difaayinii godhu Apostil Phaawulos, ergamaan Phaawulos. Egaa hawaasni naannoo sana Yesuusin fannisi. Barbaa gannuu dhiisi. Haqaaqame. Silaa Yesuus isa nagaa fidee dhufe, isa boqonnaa fidee dhufe kana. Kabaji kan maluuf, ulfinni kan maluuf. Faarfannaan kan maluuf. Wanta amma namoonni keessa jiran kun, wanta sabni keenya keessa jiru kun saba keenyaaf hin malu. Yesuus Kiristoos egaa nuyi nama obboloota koo. Obboloonni keenya mana hidhaa keessatti gidiraa guddaa argaa jiran. Isaanis nama. Garuu dhugaan amma miti kan inni haqaaqamu jalqabe. Garuu amma miti waggaa 2000 dura dhugaan Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu ta'etu jiru. Dhugaan jala haqaaqame. Dhugaan jala jajal'ate. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo gaa kottaa. Waaqa dhugaa baasuudha, waaqa dhugaa mul'isuudha. Dhugaan kun hin mul'ata, dhugaan kun hin ka'ee Yesuus Kiristoos dhuguma akkuma isaan ijjanii afannifamu jedhanii hin fannifame. Garuu du'eessi nafni awwaala diigee lafaa ka'e. Dhugaan hin mul'ate. Dhugaan jireenya nuuf ta'e. Dhugaan karaa nuuf ta'e. Dhugaan boqonnaa nuuf ta'e. Hin ka'e Yesuus. Soba isaanii diigee arfii du'aa cabse Yesuus. Dhugaan hin mul'ate. Dhugaan ol ka'e, dhugaan addunyaa kanarratti ibsaa ta'e. Akka dhiyeetti nafne, akka sobametti nafne. Obboloota koo dhugaan hin mul'ate. Dhugaan ifame. Awwaalichis hin baname. Golgaan mana qulqullummaa iddoo namatti tarsee. Ulfinni Waaqayyoo hin mul'ate. Akka kanatti nafu. Dhugaan akka kanatti nafu gaaf tokko bakkee ba'a. Phexros hidhamee hin hafne. Phaawulos hidhamee hin hafne. Phaawulos liberationidhaaf hidhame. Wangeela duwwaadhaaf, sabummaadhaaf hidhameera. Akka kanatti nafu. Gaaf tokko dhugaan hin mul'ata. Gaaf tokko dhugaan achees baasa saba Waaqayyoo. Jabaadhaa, jajjabaadhaa. Kadhadhaa Waaqayyoon dhugaan hin mul'ata. Hin banama manni hidhaa sun.
dhugaan awwaalamee rafne. Dhugaan dhokatee hidhamne. Barbaagannuudhis Yesuus Kiristoosin fannisni jedhan. Hatticha saamticha gadhiisanii Yesuus Waaqa dhugaa fannoo irratti ol baasanii inni garuu du'ee nafne hin ka'e. Har'a galgala kana ergaan siif qaba nama Waaqayyoo. Garboota Waaqayyoo, saba Waaqayyoo ergaan isiniif qaba. Akka dhiyeetti nafu, akka dukkanaa itti nafu. Akka gidiraan kun nurratti cabetti waanjoo kana baannee nafu. Waaqayyo nurraa cabsa. Akka sabaatti nurraa cabsa. Nu baasa Waaqayyo dukkana kana keessaa, miixuu kana keessaa, gidiraa kana keessaa. Harki Waaqayyoo inni butee nama baasu. Inni seenaa jijjiira. Galgala kadhannaa guyyoota kudhannaa kana keessatti Waaqayyoo waan haaraa godha. Waaqayyo seenaa jijjiira. Waaqayyo hin bana awwaala keenya. Waaqayyo gaaffii keenya kan baroota, gaaffii waggaa 150 Waaqayyo hin deebisa. Hin deebisa. Akka dhiyeetti nafu. Akka awwaalametti nafu. Yesuus Kiristoos akkuma awwaala diigee ka'e. Sabni keenya garbummaa kana cabse. Sabni keenya beela kana cabse, hidhaa kana cabse. Waaqayyo finyoo harka keenya irra jiru hin kukkuta. Hin ciccita obboleettii koo hin gaddin irraa famin jabaadhu. Finyoon harka keenya irraa hin ciccita. Waaqayyo gannu dhiisa. Dhugaan in mul'ata. Dhugaan hin dubbata. Dhugaan sagalee qaba. Dhugaan socho'a. Dhugaan hin ka'a. Dhugaan hin mul'ata. Dhugaan Baqqalaa Garbaa awwaalamee nafu. Dhugaan Jawaar Muhammad awwaalamee nafu. Dhugaan qabsaa'ota Oromoo tasuma awwaalamee nafu. Waaqayyo bakkee tacheessa baasa. Akka kanatti nafu, akka dhiyeetti nafu. Akka tuffatamnetti, akka boquun keenya gaccabetti hin nafu. Akka mataan keenya gaddeebeetti nafu. Waaqayyo boquu qajeelotaa ol qaba. Yesuus Kiristoos qajeelaadha. Inni boquu qajeelotaa ol qaba. Mataan keenya akka kanatti gadi jedhee nafu. Misraachoon sitti maal? Abdii qabdanitti gammadaa jedha barreessaan Ibroota Roomee. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkinas obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti immoo jabaadhaa jedha. Egaa abdii guddaa qabna saba Waaqayyoo. Abdiin keenya Yesuus Kiristoos Waaqni dhugaa deebi'ee hin dhufu. Inni firdii qajeelaa kenna. Inni firdii dhugaa kenna. Inni seena. Egaa abdii guddaa qabna. Ammayyuu jedha Izraan garbichi Waaqayyoo. Ammayyuu Israa'eliif abdiin jira. Haalleluuyaa. Mahados sekiva adunia. Ammayyuu abdiin jira Izraan garbichi Waaqayyoo. Ilaameen saba Waaqayyoo ergaan isiniif qaba. Abdiin jira akka hadhaa itti nafu. Akka dukkanaa itti, akka hidhamnetti nafu. Qabsaan indu'a qabsoon itti fufa. Akka dheetti nafu hin bari'a. Waaqayyo hin bariisisa. Hin bariisa yoo illee bilisummaa arguu baanne. Alli dhala keenyaatiif Waaqayyo aduu qajeelummaa hin baasa. Aduu bilisummaa Waaqayyo dhala keenyaatiif hin baasa. Jabaadhaa saba Waaqayyoo. Abdiin jira. Abdiin jira. Obsa hin baana miixuu kana keessaa. Miixuu kana keessaa hin baana. Mucaan gaafa dhalachuuf ga'u rakkinni isaa baay'ee ulfaataadha. Miixuun isaa baay'ee ulfaataadha. Amma saba keenyaaf ifatu ba'uuf jedha. Jabaadhaa. Abdiin jira. Abdiin jira saba Waaqayyoo. Abdii qabdanitti gammadaa. Waaqayyoon kadhachuutti jabaadhaa. Guyyoota sadan kana keessatti Waaqayyoo hidhaa keenya hin cira. Gaaffii keenya hin deebisa. Waaqayyo kadhata keenya hin dhagaa. Ammas irra deebiin dubbadha. Abdiin jira. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Hallelujah. Gooftaa Yesuus teessoo isaarraa si haa eebbisu obboleessa koo. Hallelujah. Sagalee kana irratti Waaqayyoon kadhanna. Ammayyuu abdiin jira. Lafa dhiyuuf kaatetti ammayyuu abdiin jira. Waa tokkoon isinitti dubbadha waa'ee abdii kana.
Iyyaasuun diinota isaa waraanee utuun injifannoo hin galmeessin aduu lixuu kaate. Aduun gaafa ishee lixuudhaaf kaatu yaa Waaqayyo jedhe utuun diinota koo of duraa haxaa'ee balleesse injifannoo koo guutuu hin godhin aduun lixuuf kaate. Maal wayya Waaqayyo sa'atii 3 biiftuu teellaatti deebise. Ammallee abdiin jira. Aduu lixaa jirtutti abdiin jira. Waaqayyo toora uumamaa jijjiiruu danda'a Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa saayinsiin beekuun ol. Waaqayyo Waaqa beektonni beekaniin oli. Ammallee abdiin jira. Mana Israa'eliif abdiin jira. Saba badaa tureef abdiin jira. Uummata Oromootiif ammallee abdiin jira. Ameen. Saba hogganni irraa mana hidhaatti galee saba garatti gor wal dhaale saba gurguddoonnii fi mootummoonniif dureessonni itti maqan kanaaf ammallee abdiin jira. Saba waan ijaaramee hin jirre fakkaatu, saba faca'ee fakkaatu, saba booji'ame fakkaatu, saba dhiitame fakkaatu, saba irraanfatame fakkaatu kanaaf abdiin jira. Abdiin jira lafa jirtanii abdiin jira. Jireenya keessan keessatti abdiin kutatina. Ijoolleen Israa'el waan hundumaa fixatanii dhumarratti abdii tokkitti tafan. Isee dhumaan masaraa Yerikoo diigan abdiin jira waa'ee keetiif. Mana abbaa keetiif abdiin jira. Saba keetiif abdiin jira. Waldaa keetiif abdiin jira. Ilmaan Oromootiif abdiin jira. Saba kanaaf abdiin jira. Egereen warra fuula Waaqayyootti imimmaan dhangalaasanii abdiidha. Egereen warra har'a mana hidhaa keessatti beelaan du'aa jiranii abdiidha. Hin dhufa guyyaan. Haalleluuyaa. Ameen. Amani Waaqayyoon. Amani Yesuus Kiristoos isa dhagaa sana diigee kaase. Guyyaa 3 fudhattee dhugaa mul'achuudhaaf. Hamma guyyaa 3 sun dabartutti hin sirbani mootonni Roomaadha. Hin sirbani gurguddoonni hin sirbani awwaallee reedhan. Awwaalameera inni nu rakkise namtichi sun. Amma inni ajjeefameera barbaan bilisa ba'eera. Awwaalameera qadaadameera dhumeera waa'een isaa xumurameera jedhanii yeroo isaan dhangaa wal waaman yeroo isaan sirba wal waaman yeroo isaan dhiichisaaf wal waaman sanbata guddaa bariidhaan Yesuus Kiristoos buqqisee ka'e. Ameen. Ka'e gaafa Yesuus Kiristoos dhagicha ofirraa buqqisee ka'u gaddisaa gammachuun isaanii gaddatti geeddarame. Gaddi bartoota ammoo gammachuutti geeddarame. Yeroo dhumaatti Waaqayyo hin mul'ata. Egereen toloota harka Waaqayyooti. Mana tolootaaf Waaqayyo hin murteessa. Warri akkana jedhan barbaa gadhiisi Yesuusiin fannisi jedhan. Biyyi lafaa dhugaa simattee hin beektu. Biyyi lafaa dhugaadhaa wajjin walii galtee hin beektu. Dhugaan kun guyyaa 3 awwaala jala ture. Guyyaa 3 dhagaa jala ture. Hamma inni awwaala keessa ture. Hamma inni dhagaa sana jala turetti isaanii dhiichisa ture. Guyyaa 3 gaafa xumuramtu akkana jedhan deebi'anii maaloon dubbatina. Hin dubbatina. Inni akkuma du'etti hafee jedhaa. Namatti hin himina. Awwaalamee ma hafee jedhaa dhiisaa jedhaniiti loltoota warra eeganii warra kaanii horii kennu warra kaan ukkaamsu. Isuma irra miidiyaadhaan sagalee namaa ukkaamsanii dhugaa ukkaamsuudhaaf baay'ee tattaafatan. Utuu isaan Yerusaalem keessatti oduunsa akka dhaga'amneef ukkaamsanii warri Hemaawus dhaga'an. Utuu isaan Yerusaalem keessatti dhugaasuun akka hin dhaga'amneef ukkaamsanii andaara lafaatti dhaga'ame. Haalleluuyaa. Ameen. Ameen. Yerusaalem keessa Yesuus Kiristoos du'a ka'e ukkaamsanii oksanii gadi qabanii biyyi lafaa guutuun Yesuus Kiristoos du'a ka'e jechuu jalqabde. Hinkaa dhugaan awwaala dhiigee hin ba'a. Dhugaan kee kan awwaalame. Haqi kee kan awwaalame. Qajeelummaan kee kan awwaalame. Just only 3 days guyyaa 3 waggaa meeqata fedha. Eliyaas kan Yesuus Kiristoos guyyaa 3 kan Eliyaas waggaa 3 walakkaadha. Waggaa 3 walakkaa amma Eliyaas bosona keessa jooru raajonni ba'aan Elzaabel wajjin maaddii irraa dhiichisu miidiyaa irraa dhiichisu mana mootummaa kee masaraa kee dhiichisu. Achiti Waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo mootummaa kee wajjin jira. Harka keetti kenneera Waaqayyo kunoo isaan adabeera. Dhumaniiru warri siin morman abadan addan argatan lammaffaa waliin kaan
jedhanii achirraa maaddi Elzaabeel irraa nyaata nyaataniif raajii dubbatu. Yeroo sana Eliyaas bosona keessa do'a. Yeroo sana Eliyaas mandara Saraaphita mana dhayyeessaa keessa ta'a. Yeroo sana Eliyaas arraageessaaf qurruudhaa wajjin nyaata. Waggaa 3 walakkaan gaafa xumuramte garuu hundumti nu hin jijjiirame. Yeroo eegaa jira. The turning point. Yeroo eegaa jira. Yerattiin dhumaa jirti. Abdiin jira mana Israa'eliif. Hin kadhanna Waaqayyoon. Haalleluuyaa. Hin kadhanna obboloota ko. Warri abdii kuttaan deebi'aa ammallee abdiin jira. Waaqayyo toora uumamaan olitti hojiin hojjeta. Waaqayyo saayinsiin olitti hojiin hojjeta. Waaqayyo tiyoorii siyaasaan olitti hojiin hojjeta. Maaltu beeka galgala kana waa Waaqayyo godhu. Maaltu beeka edena kana waa Waaqayyo godhu. Waan kanaan dura ta'e sana eenyutu bade Waaqayyo bada. Haa kadhannu Waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Balballi cufame hin banama. Amen. Gaaddisi du'a kun maqaa Yesuus Kiristoosiin hin deebi'a. Hafuurri gammachuu hin deebi'a. Hafuurri ilillee hin deebi'a. Warri har'a imimmaaniin facaaftan, warri har'a gaddaan facaaftan, warri har'a imimmaaniin soomaan garaa duwwaadhaan facaaftan, hinaammanna galataan, hinaammanna ulfinaan, hinaammanna sagalee weedduutiin gooftaa galanni ulfinni siifa. Amen. Yesuus Kiristoos ulfinni siifa ta'u. Waaqa gadadamootaati. Waaqa dadhabootaati. Waaqa warra abduun itti deebii kennuudhaati. Harka kee jira guyyaan. Harka kee jira waan hundumti nu ulfinni siifa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa hafuurri gaddaa mana namootaarra harkutam. Warri itti adeemne kana maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyatti deebisi. Humna dukkana kana deebisi. Amen. Yeroo kana humni du'a hafuurri Si'ool. Humni du'a, humni lafa jalaa baate. Mana namootaarra dhaabataa jirtu hafuurri gaddaa. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin sirguteera. Humna fannoo Yesuus Kiristoosiin sirguteera. Hafuurri gaddaa mana namootaarra. Ergamaan du'a deebi'i maqaa Yesuusiin. Ati ergamaan du'a hafuurri gaddaa hafuurri du'a deebi'i maqaa Yesuusiin. Jireenya namootaarra, mana namootaarra, qe'ee namootaarra, warra mana hidhaa jiran keessa ati hafuurri du'a mana hidhaa Qilinxoorraa deebi'i maqaa Yesuusiin. Amen. Ergamaan du'a deebi'i mana hidhaa Qaallittiirra maqaa Yesuusiin. Ati hafuurri du'a, ati hafuurri gaddaa, ati hafuurri boo'icha maqaa Yesuus Kiristoosiin deebi'i. Amen. Humni mana mootummaa keessa taa'ee du'a labsu. Humni mana mootummaa keessa taa'ee ajjechaa labsu. Humni masaraa mootummaa keessa taa'ee dhiiga dhangalaasu labsu. Yeroo kanaa jalqabe hafuurri du'a labsu. Hafuurri waraana labsu. Hafuurri ajjechaa labsu. Sirree jedheera dhiiga Yesuus Kiristoosiin. Si qabeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Sirguteera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Warra biyya bulchanirra hafuurri leewutaan. Hafuurri jawwee galaanatti galu. Hafuurri iddoo lafa jalaati baatu. Ati hafuurri ajjechaa. Ati hafuurri gadoo. Ati hafuurri gumaa. Ati hafuurri hamaan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Lubbuu ola deema kan galaafattu. Sanyii keenya kan galaafattu. Deemtee qaroo keenya kan galaafattu. Hafuurri du'a labsitu Horn of Afrikaarra. Hafuurri du'a labsitu biyya Itiyoophiyaa keessa. Hafuurri ajjechaa labsitu masaraa mootummaa keessa. Hafuurri ola deemaa nyaattu warra biyya bulchanirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Amen. Hafuurri raajota sobduu. Hafuurri Elzaabeel. Hafuurri waaqa warra Bala'aam. Hafuurri gumaa. Hafuurri dhiiga dhangalaafte malee nagaatti hin jiran. Yeroo kanatti humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sirree jedheera. Roobaadiyaa baashaa kaalaa barra bagabatoo nama Jeheniyaas. Sammuu namicha biyya bulchuurratti hojjechuu hin dandeessu. Lafa onaa jala teessee, galaana jala teessee, hafuurri dabtaraadha. Hafuurri xibaartuudha. Sammuu nama kanaa kan qabdee jirtu. Waraanatti kan ariifattu. Ajjechaatti kan ariifattu. Gadootti kan ariifattu. Gumaatti kan ariifattu. Yeroo kanaa jalqabee dhiiga Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Yeroo kanaa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Yeroo kanaa jalqabee humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Nagaan biyya keenyaaf haa ta'u.
araarri biyya keenyaaf haa ta'u, ulfinni biyya keenyatti haa deebi'u, jireenyi uummata keenyatti haa deebi'u. Yaa Waaqayyo sin kadhadha, hafuura araaraan mana namootaa keessa darbi, hafuura araaraan mana warra biyya bulchanii keessa darbi, halkan kana isaanitti dubbadhu. Waaqayyo halkan walakkaa jedhe Abimelekitti mul'atee jedha. Macaafi uumama boqonnaa 21 Waaqayyo walakkeessa halkanii Abimelekitti dubbateedha. Achitti dhaqee Waaqayyo kanatti hin jedhe, har'a Abrahaamiin du'a irratti labsite ati ajjeesuudhaaf gaadaa jirtu. Hati manaa sa'aatii irraa fudhatte Saarayi. Inni jedhe Abrahaam jedhe Waaqayyo Abimelekitti, inni raajidhe, inni siif kadhata, biyya keef in kadhata, dafii mana hidhaa kee keessaa gadi isa hiiki. Dafii haadha manaasaa Saarayin deebisii kenniif jedhe. Waaqayyo halkan walakkaa Abimelekitti mul'ate. Waaqayyo muummicha ministeeraatti mul'ata, halkan kana itti mul'atu. Ameen. Garaa isaatti mul'atu, laphee isaarratti mul'atu, hafuura isaarratti mul'atu. Waaqayyoon waamaa, Waaqayyoon kadhadhaa. Jijjiirama fiduu kan danda'u, hafuura namaa kan jijjiiru, qalbii laphee namaa kan jijjiiru Waaqayyoodha. Araaratti deebisu Waaqayyo. Labsii dhiifamaa, labsii araaraa, labsii jaalalaa inni waggaa 3 baranaa labsaa turetti adeebisu Waaqayyo hafuura isaa. Hin kadhadha Waaqayyoon hafuura nama kanaarratti, sammuu nama kanaarratti kadhadha. Nagaatu biyya sanaaf furmaata, araaratu furmaata, dhiifamatu furmaata, jaalalatu furmaata. Ajjechaan hin taane warri waggaa 27 guutuu nu ajjeesaa ba'e har'a boollatti gale. Ajjechaan furmaatan ta'u warri waggaa 27 guutuu nu hidhaan dararaa ba'e har'a deebi'ee holqa keessatti ajjeefamaa jira, boolla keessatti ajjeefamaa jira. Ajjechaan furmaatan ta'u roorroodhaan hin deebi'u, cunqursaadhaan hin deebi'u. Nagaatu furmaata. Kanaaf araara labsina fuula Waaqayyootti, nagaa labsina fuula Waaqayyootti. Waaqayyo sin kadhadha, araara dhangalaasee biyya sanarratti. Sammuu namootaa deebisi gara nagaatti, qalbii namootaa deebisi gara nagaatti. Yeroo kanaa jalqabe warri humna namaara yaa Waaqayyo jireenya namaa balleessan biyya sana keessa sammuutti deebi'an, qalbiitti deebi'an, garaa isaanii deebisi. Afuri raajota sobjuudha, dhiiga dhangalaasuu malee warri Haabiin dirqisiisanii dirree waraanaatti erganii achitti hambisan. Har'as warra mootummaa warra aangoorra jiru dirqisiisanii warri waraanaatti waamaa jiran, dirree waraanaatti ergaa jiran, deebisi qalbii isaanii. Namni deebi'ee dhaabbatee ofa ilaalu. Ani sin kadhadhaa dhaga'i. Maqaa Kiristoos Yesuus gooftaadhaan. Ameen. Ameen. Faarfannaa kana dhageenyee ammas deebinee Waaqayyoon kadhannaa. Obboleessi keenya Abbabeen Waaqayyoon faarfata.
Hallelujah. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Itti fufnee Waaqayyoon kadhannaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen deebinee ammas obboleessi keenya wajjin Waaqayyoon kadhannaa. Mootii iddoo garaa garaa teessanii nu wajjin Waaqayyoon kadhataa jirtan Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Guddaa eebbifamaa. Tiimiin Logos biyya lafaa iddoo jirtan hundumaatii kadhatatti jirtu Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasumas obboloonni iddoo garaa garaa jirtan Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Namoota baay'eetu biyya keessaa biyya bakkeedhaa iddoo garaa garaatii wajjin kadhataa jira. Somaaf kadhati keenya kan guyyaa 3 har'a guyyaa jalqabaa gara xumuraatti fidnee jirra. So har'a amma sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen deebinee obboleessi keenya humna isaa Waaqayyo nuuf kadhataa. Amma sirra deebi'een jedha. Viidiyoo kana sheerii godhaatii hiriyoota keessaniin ga'a. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 12 fi lakkoofsa 17 isa jiruun dubbisa. Yaa Waaqayyoo keenya ati isaanitti hin faradduure nuyi waraana danuu isa nu rukutuuf jedhu kana loluuf humna hin qabnu. Waan goonus hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee in ilaalle. Lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo deebisee akkana jedhaan. Isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu. Iddoo qabadhaatii dhaabadhaa. Mo'icha Waaqayyo isiniif kennu ilaalaa. Isin yaa warra Yihuudaa fi yaa warra Yerusaalem hin sodaatinaa. Hin na'inaas Waaqayyo isinii wajjin waan jiruuf bor isaanitti dhaqaa isaaniin jedhedha. Amen. Lakkoofsa 12 irratti Waaqayyoon kadhatan. Yaa Waaqayyoo keenya ati isaanitti hin faradduure nuyi waraana danuu isa nu rukutuuf jedhu kana loluudhaaf humna hin qabnu. Waan goonus hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee ilaalleedha. Lakkoofsa 17 irratti Waaqayyootu isin loluun isin hin barbaachisu. Iddoo keessan qabadhaa dhaabadhaa lolichi kan kootii ittiin jedhe. Amen. Eenyu jarri kun Yooshaafiti fa'i ijoollee Israa'el. Yeroo sanatti ijoollee Israa'eliin mootota gurguddaa sadiitu loluudhaaf itti duule. Yeroo mootonni gurguddaan sadii kun isaan loluudhaaf isaanitti duulu isaan immoo silayyuu beelaaf rakkina garaa garaatiin marfamanii jiru. Bara sanaa namni waan nyaatu dhabee hamma ilmoo isaa nyaatutti hamma horii bineensota bakkee keessatti didu'anii bara dheeraadhaaf gataman lafee isaanii barbaadanii nyaatan ga'an. Beela guddaa hongee guddaa gogii guddaadhaan rukutaman utuu isaan marfamaaf rakkina beela guddaa sana keessatti kufanii jiranii mootonni sadii wal ijaaraniiti Israa'eliin biyya ishee wajjin walitti qabannee fudhannee sokkina jedhaniiti itti duulan. Yeroo kanatti Yooshaafit soomii labse. Lafa jirtan hundumaatii hundumti keessan fuula Waaqayyoo duratti soomiidhaaf dhiyaadhaa. Soomii labse. Soomii kana gaafa labsu luboonni, faarfattoonni, geggeessitoonni, jaarsoliin, ijoolleen hundumtinuu toora tooraan hiriiraatii fuula Waaqayyootti kufaa. Yeroo kana mana qulqullummaa Waaqayyootti dhufanii kadhata jalqaban. Kadhata isaanii jalqabaa keessatti lakkoofsa 12 san dubbisa kana dubbate Yooshaafit. Yaa Waaqayyoo keenyaa jedhe ati isaanitti hin faradduure. Nuyi waraana danuu isa nu rukutuuf jedhu kana loluudhaaf humna hin qabnu. Waan goonus hin beeknu garuu gargaarsaaf gara kee ilaalla. Amen. Humna hin qabnu waan goonu hin beeknu. Waraanni nutti dhufe danuudha. Mootota gurguddaa sadiitu nutti duule. Beela keessa jira. Ikoonomiin keenya du'eera. Rakkina keessa jira. Uummati keenya waan qoonqootti nyaatuyyuu dhabeera. Biyyi keenya beela guddaa keessatti kufeera. Uummata beelli butuchi. Uummata iyyumi butuchi. Iyyuma rakkinni butuchi. Uummata cunqurfamaa rakkinni gidiraa irratti wal ga'e kanarratti waraanni guddaan biyya sadiirraa itti duulan. Isaan beela sana dandamachuu iyyuu hin dandeenye. Rakkina keessatti kufanii jiran sana dandamachuu iyyuu hin dandeenye. Sana keessatti gaafa waraanni kun sadan itti dhufu fuula Waaqayyootti kufanii nuyi waan goonu hin beeknu jedhan. Waan goonu hin beeknu humna sin qabnu malas finneerraa
fuula kee dhaabannee jirra yaa Waaqayyo gargaarsaaf gara kee ilaalaa irra waan goonuu beennu gargaarsaaf gara kee ilaalaa meeqatu malli harkaa dhume meeqatu dinagdeen harkaa dhume ummati keenya irra kana fakkaata qabsaa'ee qeerroon Oromootti dhume qabsaa'onni Oromootti dhuman namni kumaatamaanitti wareegame waan qabu hundumaatti hirgufate ummati Oromoo irratti dabalame rakkinni dachaadhaan irra tuulame jira amma ummati keenya waan godhu wallaaleera kanaaf gargaarsaaf gara Waaqayyoo ilaalaa jira har'a ummati keenya fala dhabeedha hooggantoonni siyaasaa mana hidhaa jiran gariin ajjeefaman gariin wareegaman gariin mana hidhaa jiran ummati keenya hoolaatti kan qabne ta'ee jira hoolaatti kan qabne kan tikeen irraa ajjeefamte saba hoogganan qabne saba istiraakchariin qabne saba caasaan qabne saba faca'ee fakkaata primitive society deebi'ee ummati Oromoodha ummati jaarmiyaa siyaasaa jabaa qabaachaa ture ummati hoggana jabaa qabaataa ture kun ajjeefamee kun mana hidhaa galee kun biyyaa baqatee ba'ee har'a ummati keenya biyyi keenya garni ilaalaa jiru kanaaf falli harka Waaqayyoo jira kanaaf furmaata harka Waaqayyoo jira waan goonuu beeknu jedhee yoo shaafite humna sin qabnu loluudhaaf humna qabnu waraanuudhaaf waan goonuu sin beeknu gargaarsaaf gara kee ilaalaa jirra maal jetta yaa Waaqayyoo gargaarsaaf gara kee eegaa jirra maal deebifta yaa Waaqayyo asii beelaan marfamnee jirra garasii waraanaan marfamnee jirra asii iyyumaan marfamnee jirra garasii waraanaan marfamnee jirra maal goonaa karatti baanuun beeknu maal goonaa jedhe Waaqayyo fala gaafate lakkoofsa 17 irratti Waaqayyo deebise Waaqayyo deebii qaba har'a saba keenyaaf Waaqayyo deebii qaba ummata keenya gaaga'amni irratti kufee jiru akkana jedha gaa Waaqayyo kunoo lakkoofsa 17 irratti isin ofii keessanii loluun isin hin barbaachisu iddoo qabadhaa dhaabadhaa moo'icha Waaqayyo isiniif kennu in argitu haalleluuyaa loluun isin hin barbaachisu maaliif jedha beektu Waaqayyo yoo loluuf ka'an iyyuu humnan qaban meeshaan qaban isaaniin iyyumi butucheedha isaaniin beelli butucheedha isaan abdii iyyuu hin qaban hamilee waraanaa iyyuu hin qaban humna waraanaa iyyuu hin qaban abdii waraanaa iyyuu hin qaban kanaaf Waaqayyo isin dadhaboota ittiin hin jenne dhufe isin meeshaa waraanaa hin qabdan ittiin hin jenne Waaqayyo dhufe isin hiyyeessa ittiin hin jenne Waaqayyo dhufe lolumti isin hin barbaachisu isiniin jedhe haalleluuyaa Waaqayyo amilee saba sanaa eegaa jira agartanii Waaqayyo abdii saba sanaa eegaa jira agartanii loluun isin hin barbaachisu maal godhaaree iddoo keessan qabadhaa dhaabadhaa moo'icha ani isiniif kennu ija keessaniin hin argitu haalleluuyaa oh haalleluuyaa Waaqayyo waaqa moo'ichaati Waaqayyo gaaratti sin lolaa Waaqayyo rangadeetti sin lolaa Waaqayyo bolatti sin lolaa Waaqayyo gannatti sin lolaa inni maqaan isaa Waaqayyoodha haalleluuyaa sabni Waaqayyoon barbaadatu kufee nafu sabni cunqurfamee nafu sabi dhiitamee nafu mul'ata duwwaa qabaadhu moo'ichi kan keeti akkana jedha Waaqayyo dhufee isin loluun isin hin barbaachisu iddoo keessan duwwaa qabadhaa dhaabadhaa isa Waaqayyo isiniif godhu hin argitu Waaqayyo isinii wajjin waan jiruuf boor isaanitti dhaqaa jedhe gooftaan Yesuus Waaqayyo isinii wajjin waan jiruuf boor isaanitti adeemaa jedhe saba meeshaa hin qabne saba humna hin qabne saba hamilee hin qabne itti dhaqaa Waaqayyotu isiniif lolaa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos borumtaasaa yoo shaafita kana godhe luboonni gar tokkoon hiriiraati jedheennan isin waan lubi tokko hojjetu hojjedhaa jedhe faarfattoonni gar tokkoon hiriiraa jedhe isin immoo waan faarfattoonni godhan godhaa jedhe faarfattoonni maal godhu weeddisu kaa hin faarsu luboonni immoo maal godhaa jedhe isin hojii lubummaa keessan sagalee misraachoo sagalee jajjabinaa himuu itti fufaa jedhe asin immoo jedhe warri ajajjoota waraanaa turtanii jedhe fiingee keessan afuufaa jedhe faarfattootaan immoo kana jedhe faarfannaa keessan jedhe Waaqayyo gaariidha gaarummaansaas kan bara baraati jedhaa faarfadha jedhe haalleluuyaa
Gungumuun isin hin barbaachisu. Waaqayyooti gadduun isin hin barbaachisu. Waaqayyoon komachuun isin hin barbaachisu. Gaarummaa Waaqayyoo diina keessanitti himaa. Gaarummaa Waaqayyoo waraana isinitti duulaa jiru kanatti himaa. Gaarummaa Waaqayyoo warra isin balleessu dhufe kanatti himaa. Waaqayyo gaariidhoo. Gaarummaan isaas bara baraan jedhanii faarfattoonni uffata faarfannaa uffatanii itti ba'an dirree waraanaatti faarfataa ba'uun quba qabaadha. Yeroo kana warri Mo'aabiif warri Edoom akkana jedhan. Gamasiin warri Israa'el warra garee keenya cabsanii dhufan waan ta'eef ati gamaan gori ani immoo gamanaan gore gidduutti hambifnee isaan balleessina jedhan. Jedhaniiti kallattii gamaa gamanaatiin itti seenan. Gidduu sana kan jiru Israa'el miti. Gidduu sana kan jiru garee isaaniiti. Sadii ta'anii warri dhaqan tokko of gidduutti hambisanii lama itti marsan. Isaaniin of gidduu darbutanii balleessan. Achuma yeroo isaaniin of gidduu darbutanii balleessan ilaa inni sun garee keenya toon taane warra Israa'elii isaaniin balleessine jedhan. Walii isaanii wal fixan. Ijoolleen Israa'el dhaabatanii gaarummaa Waaqayyoo duwwaa faarfatan. Ijoolleen Israa'el dhaabatanii guddina Waaqayyoo duwwaa faarfatan. Walii isaanii wal balleessan. Yeroo kana akkana jedhee mootichi amma egaa Waaqayyo diinota keessan akka isaan wal balleessan godheera isin boojii hirmaadhaa. Inni Waaqayyo kaleessa dubbate arra hin xumurame. Waaqayyo sabab diin qabne fillola. Lolichi kan Waaqayyooti kan kenniti. Isin loluun isin hin barbaachisu. Macaafa qulqulluu keessatti yoo dhaqxanii ilaaltanii Waaqayyo guyyaa hunduma warra humna fixaniif lola Waaqayyo. Warra mala fixaniif lola Waaqayyo. Iyyaasuun dhaqaa dirree lolaatti ilaala. Iyyaasuun dirree lolaatti anaaniqonni jajjaboota tooftaa waraanaa baay'ee beeku. Loltoota jajjaboo muuxannoo qaban hedduu qabu turan. Kanaaf ijoolleen Israa'el dura dhaabachuu hin danda'an. Waaqayyo ergama Waaqarraa erge. Iyyaasuun gaafa laalu ijoollee waraana isaa dura dhaabatee kan waraanu namoota addaati. Billaa isaaniirraa abiddatu boba'a. Billaan isaanii gara lamatti mura. Eenyullee billaa isaanii dura dhaabachuu hin danda'u. Galuu fidide Iyyaasuuf. Maa inni lolli kun jedhe. Eenyu jarri kun jedhe. Namoota lafarraan fakkaatanii. Nuunis nuun fakkaatanii. Eenyu jarri kun jedhe. Itti siqeeti isinii eessaa dhuftanii jedheen. Isin gara eenyuuti jenna quban qabduuti ittiin jedhan. Lakkeen maal situ lolu jedhee diinota keessi agartu sana hunduma kan akka daggalaatti jigsaa dhufe nu akka ta'e quban qabdu. Nuyi garee keetii Waaqayyo isa bantii Waaqaaf lafa uumeetu siif nu ergeedha. Ameen. Dhokatee siif lola Waaqayyo gooftaan. Lolat iji keen arginsii lolaa jira Waaqayyo gooftaan. Dirree ati irra dhaabattee falmuu hin dandeenyetti sii lola Waaqayyo gooftaan. Waltajjii dirra dhaabattee falmuu hin dandeenye irratti sii falma Waaqayyo gooftaan. Gurguddoota ati wajjin dhaabattee falmuu hin dandeenyetti sii ba'a Waaqayyo gooftaan. Waraana ati itti baatee loluu hin dandeenyetti siif ba'a Waaqayyo gooftaan. Nuyi garee keetii siif loluu dhufne. Nuyi garee keetii Waaqayyo Waaqarraa siif nu erge. Lolatti jira Waaqayyo waa'ee keetiif. Iyyaasuun reefu arga. Isaan halkan guutuu guyyaa guutuu jigsaa turan. Isaan Iyyaasuun faa lola xumuramaa diinota dhuman irra deemaa dhufan. Waaqayyo waa'ee keetiif lola irra jira. Waaqayyo saba keenyaaf lola irra jira. Waaqayyo dhimma keetiif lola irra jira. Obboleessa koo obboleettii koo. Amanii lolichi kan Waaqayyooti. Gaafatama kee duwwaa haa fudhatu Waaqayyo. Gatiima kee duwwaa haa fudhatu Waaqayyo. Lolichi kan Waaqayyooti. Isin loluun isin hin barbaachisu. Saba dadhabaadhaaf Waaqayyotu lola. Saba humna hin qabneef Waaqayyotu lola. Dadhabootaaf Waaqayyotu lola. Hiyyeessotaaf Waaqayyotu lola. Warra rakkatootaaf Waaqayyotu lola. Isin gaarummaa Waaqayyo duwwaatti dubbadha. Amma ni waa tokko agoo. Warri kadhachuu dandeenyu haa kadhannu. Warri faarfachuu dandeenyu haa faarfannu. Warri lallabuu dandeenyu haa lallabu. Warri soomuu dandeenyu haa soomu. Warri waaqessuu dandeenyu haa waaqessu. Dhimmi keenya kan Waaqayyoo ta'eera. Dhimmi keenya kan Waaqayyoo ta'eera. Falmaan keenya kan Waaqayyoo ta'eera. Waaqayyootti ganni adiif.
hin kadhanna Waaqayyoon lolichi kan Waaqayyoo mi waan goonun beeknu waan goonun beeknu yeroo hundumaa waa tokko dubbadha waldaan kiristiyaanaa falmi siyaasaa keessatti adda waraanaa jalqabaatti ba'uun irra jiraatu fronti laayinitti ba'uun irra jiraatu booda tafuunis irra jiraatu riqicha taate gidduu dhaabachuu qabdi gidduu galaa kadhannaadhaan gidduu galaa faarfannaadhaan gidduu galaa humna wangeelaatiin gidduu galaa lolichi kan Waaqayyooti hin kadhanna obboleessi keenya Waaqayyoon kadhata haleluuyaa 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 ameen gargaarsaaf gara kee ilaalla ati alfaadha omeegaadha ammas yaa Waaqayyoo iddoo qabadhaa dhaabadhaa lolichi kan kooti jechaa jirta haleluuyaa yaa Waaqayyoo waaqa abboota keenya qulqulluu Israa'el hangafa nagaa waaqa jaalalaa amma iddoo kana teenya yaa Waaqayyo gooftaa gara keetti iyyaa jirra si Waaqayyoon kadhachaa jirra haleluuyaa kadhadhaa isiniif kennama rukutaa isiniif banama jedhamee akkuma caafamee jira ati Waaqayyoo waaqa kadhannaa namaa dhageessu dhageessu kan hin jenne hamma jette immoo kan geessu haleluuyaa iddoo qabadhaa dhaabadhaa raafaminaa jechaa jirta lolichi kan kooti jechaa jirta amma yaa Waaqayyo gooftaa saba dhibame kanaaf saba gidiraatti waanjootti kufe kanaaf warra mana hidhaa keessa jiraniif si kadhanna ameen ilaa yaa Waaqayyo gooftaa maccaa yeroo ammaa kanatti foonni isaanii dadhabee jira amma garuu afuura kee isa nama jabeessu humna kee si kadhanna ameen ati waaqa justice ati waaqa qulqulluudha amma gooftaa Yesuus Kiristoos waaqa irraa ka'ii ameen ergamaa kee ergi ameen mana hidhaa sana yaa Waaqayyo finyoo harka isaanii irra jiru cicci kukkutuudhaan yaa Waaqayyo haleluuyaa garboota nuuf jedhanii dhiphina keessa jiran waraabaa shabaraa namoota nuuf jedhanii yaa Waaqayyo gooftaa gidiraa guddaa keessa jiran kan isaaniif si kadhanna ameen gargaarsaaf si kadhanna abbaa abbaa jennee si waamna galgala kana ladoo sakiiba aduu abbaa jennee yaa Waaqayyo takkaa hin saalfanne takkaa nuun qaanessine ati karaa qabda ibiddi saba keenya irratti boba'e kun amma dhaamoo jalqabu ameen battala ammaa kana yaa Waaqayyo kotteen kee inni yaa Waaqayyo jal'oota raasu yaa gooftaa gara qalbiitti deebi'uu kan qabu gara yaada keef gara akeeka keetitti deebi'uu kan qabu carraa bal'aa laatti ittaaf balballi araara kee banaadha balballi yaa Waaqayyo gooftaa asham jedhu banaadha yaa Waaqayyo saaqamaadha ulaan araara kee Yesuus Kiristoos amma garuu gara keetti iyyina si kadhanna yaa Waaqayyo ati amma kadhata keenya hin dhageessa ati amma boquu keenya ol qabda ameen amma yaa Waaqayyo gooftaa gara biyya keenya akka dhaqxe yaa Waaqayyo siyaasa wal xaxaa sana yaa Waaqayyo akkati hiiktuuf saba koof akkati kaatu sin kadhadha yaa Waaqayyo dukkana hamaa kana keessatti miixuu hamaa kana keessatti yaa Waaqayyo harki kee inni butee nama baasu inni seenaa jijjiiru amma yaa Waaqayyo gooftaa dhaloonni butamee haa ba'u ameen maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin yaa Waaqayyo gooftaa maqaa keessa jiraataa fi isa qulqulluu sanaan amma iddoo jiran yaa Waaqayyo gaaf tokko Isqeeliin fuutee lafa onaatti geessitee lafee lafa onaa itti agarsiiste achi bu'ee kan jiru yaa Waaqayyo faffacee kan jiru lafee lubbuun qabne lafee
jalqaba argite. Yamuc anama lafeen kun deebi'ee nama ta'uu danda'a. Kana si duwwaatu beeka raajichi. Abdii saba koo hacca'e akka lafee lafa onaa sana. Maadoo siikaadiya. Abdii saba keenya hacca'e Waaqayyo. Ati sagalee qabda. Ati jecha qabda. Afurri kee qulqulluun naannoo sanatti qilleensee Waaqayyo. Lafeen lafeetti galee. Lafeen ribuu godhate. Lafeen lubbuu godhate. Yaa Waaqayyo. Ammas si kadhanna yaa Waaqayyo saba keenyaaf. Abdiin saba keenyaa yaa Waaqayyo faffacee kan jiru kukkufee kan jiru. Beelaan kan kukkufe sabni koo. Mana hidhaa keessatti yaa Waaqayyo gidirfamaa kan jiran. Bakkeetti iyyuu hidhamaa kan ta'an yaa Waaqayyo. Keessaaf alaan lolli akka bubbee kan itti ka'e. Akka bokkaa yandoos kan itti roobe yaa Waaqayyo. Hinga jedhe yaa Waaqayyo nurraa kaasi. Amen. Nurraa kaasi yaa Waaqayyo. Amen. Jabaa kan ta'e yaa Waaqayyo ati Fara'ooniin iyyuu rukutte. Ati Naabuka Adaanaa Tsaari yaa Waaqayyo mooticha biyya Baabiloon sana yaa Waaqayyo saba kee kan hacuuce. Ati yaa Waaqayyo garbicha kee Musee kaastee gad hadhiifamanii haqanii naa waaqessanii. Ani biyya abboota isaanii biyya heetotaan isaaniif kenna. Biyya Amoorotaa biyya aannaniif damma baasu isiniif kenna. Gad dhiisisiin jedha saba koo. Jedhee garbichi Waaqayyo Museen sodaa tokko malee yaa Waaqayyo Fara'oonitti dubbate. Amma sabi keenya haala keessa jiru. Xaxaa keessa jiru keessaa yaa Waaqayyo. Waanjoo keessa jiru keessaa Gooftaa. Ilaa amma afurri kee inni nama baasu. Utaalanii aba'ani. Amen. Absanii aba'ani. Amen. Yesuus Kiristoos ati Waaqa hundumaa dandeessuudha. Gargaari harka kee diriirsi. Amen. Harka qajeelotaaf aduu tolaa hin baa jedhamee caafamee akkuma jiru. Amen. Warra akka yaada keetti akka ajandaa keetti jiraataniif aduun qajeelummaa aduun tolaa hin baa. Amen. Yaa Waaqayyo abbaa hafuura qulqulluu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ilaa yaa Waaqayyo dachee Oromiyaa dukkanoofte sana. Siyaasaan dukkanoofte. Ikoonomiidhaan dukkanoofte. Irratti jijjiga yaa Waaqayyo kanaaftuu yaa Waaqayyo guyyaa 3 arfan 5 kana yaa Waaqayyo. Maaqii uffannee yaa Waaqayyo imimmaan keenya ija keenya irra lolaa. Si Waaqayyoon barbaaddachaa jirra. Gatteenya si Waaqayyoon dhagaa jirra yaa Waaqayyo. Dubbadhu Waaqara. Kottu yaa Waaqayyo saba kanatti balbala bani nagaan siifa ta'utti. Amen. Sodaa keessa jira lammiin koo. Sodaa keessa jira yaa Waaqayyo akka waldaatti akka biyyaatti akka dhuunfaatti akka sabaatti. Sodaa guddaa keessa jira yaa Waaqayyo. Kottu sodaa kana keessaa nu baasi. Amen. Kottu yaa Waaqayyo irra nu aansi. Amen. Abi harka keenya. Amen. Yesuus Kiristoos gooftaatiin yaa Waaqayyo mana hidhaa sana keessa kan jiran yaa Waaqayyo. Namoota nuyi beennuuf namoota nuyi hin beekne. Harcaanii kan jiran yaa Waaqayyo dadhabanii muduqanii kan jiran. Ati hundumaa dandeessa. Dabbichi kee yoom akka jedhe si Waaqayyoon kadhate. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka keessa wanti karaatti hambisi tokkollee hin jiru jedhee yaa Waaqayyo. Yaaddoo tokko malee sodaa tokko malee yaa Waaqayyo. Qorumsa hamaaf dhiphina hamaa keessa taa'ee si Waaqayyoon kadhate. Atis gaditti jedhe. Mukti yoo murame iyyuu deebi'ee waallatuuf abdiin jira jedhe. Achi keessa taa'e. Miidhuu sana keessa taa'e. Madaa sana keessa taa'e. Abdiin jira jedhe. Nus kunoo saba keenyaaf abdiin jirachaa jirra Gooftaa. Amma harki kee inni butee nama baasu. Inni nama gargaaru. Inni nama dhaabu. Inni yaa Waaqayyo xaxaa namatti ciccitu. Inni yaa Waaqayyo Gooftaa galaana diimaa addaan hirisu. Harki kee
irreen kee Musee uleen sirka jiru dhimma baasaa. Yaa Waaqayyo saba kootiif gudoodhaa dhugaa kana jira. Wangeela yaa Waaqayyo uleen nurka jira. Uleen nurka jiru dhimma baasa. Amen. Wangeela kanaan yaa Waaqayyo waanjoon gurguddaan qabeera. Dukkanni baay'een ifeera. Amma yaa Waaqayyo gooftaa si kadhachaa jirra. Wangeelli kun dhugaadha. Dhugaan kun ibidda. Dhugaan kun billaadha. Billaa qara nama qabu. Hallelujah. Mataa sekii bahaduuri hadiya. Billaa kanaan caakkaan saba koo danqe. Billaa kanaan yaa Waaqayyo gooftaa dukkanni saba kootti uwwise. Miidhuuf ciniinsuun kana keessaa yaa Waaqayyo billaan kun caakkaa gurguddaa kana yaa Waaqayyo saba koo irraa haa cicciru. Amen. Biyya keenya irraa haa cicciru. Amen. Yesuus Kiristoos sitti hiina. Maqaan keessa jiraataa sana waamaa jirra. Ati hundumaa dandeessa. Kottu yaa Waaqayyo. Waaqa Musee, Waaqa Haaroon, Waaqa raajotaa, Waaqa lubootaa. Kottu si waamna. Caccabsi bani karaa. Amen. Yesuus Kiristoos si kadhanna. Ati Alfaadha. Ati Omeegaadha. Ati hundumaa dandeessa. Amma galgala kana gurri keenya waan gaarii aaga haa dhaga'u. Amen. Goolii kaasuun sirra jiraatus kaasi. Ati Waaqa gooliiti. Gaaf tokko mana sagadaa iddoo mana qulqullummaa kee yaa Waaqayyo iddoo daldalaa gaafa ta'etti aarii guddaadhaan ol lixxee yaa Waaqayyo. Wanta baay'eetti goolii kaaste ulfina keef kan hin taane. Yaada keef kan hin taane, karoora keef kan hin taane. Akkasumas yaa Waaqayyo mootota jajalloo dhiiga nama qulqulluu dhangalaasan ati ina dabde. Ati tarkaanfii fudhachuudhaafis yaa Waaqayyo eenyuyyuu si dura hin dhaabbatu. Ati Waaqa jastisii. Waaqa dhugaatiiti. Waaqa firdii qajeelaa laattuudhaati. Harki kee biyya keenyaaf. Harki kee saba keenyaaf. Irree akka jedhe garbichi Waaqayyo Isaayyaas yaa irree Waaqayyo ka'i. Isqeelis Amoosis yaa irree Waaqayyo ka'i. Nus yaa Waaqayyo amma horii hin qabnu. Yaa Waaqayyo gooftaa waa tokkoyyuu hin qabnu. Waan tokko qabnaa. Si Waaqayyo isa jiraataa qabna. Amen. Dandeettii hin qabnu, beekumsa hin qabnu, beekaa caalu si yaa Waaqayyo. Kottuu yaa Waaqayyo dhugaa kana bakkeetti baase. Amen. Amen. Kottuu biyya keenyaaf faradi. Amen. Yesuus akkuma Musee wajjin ta'e si wajjin nan taa'e Iyyaasuudhaan. Yaa Waaqayyo amma gooftaa Yesuus Kiristoos kan asitti gochaa jiru waa'ee justisiiti. Waa'ee yaa Waaqayyo amantiidhaan lagaan gandaan wal qooduu miti nama hundumaaf kadhanna. Barbaachisaa taanaan kun obboleessa keenya Johaariif kadhachaa jirra. Obboleessa keenya. Yaa gooftaa ati Waaqa justisii waan taateef si kadhanna. Kanatti deebistus yaa Waaqayyo qajeeltotaaf hin faradda. Yaa gooftaa akkuma Musee wajjin taate garboota kee wajjin ta'e. Amen. Akkuma Musee wajjin taate akkuma Iyyaasuu wajjin taate. Lolli guddaan irratti ka'eera yaa Waaqayyo namoota Waaqayyo gurguddaatti yaa Waaqayyo. Yesuus Kiristoos amma garuu biyya keenyaaf saba keenyaaf akka tikaatuuf namoota kana wajjin ta'uun jaalala kee haa ta'u. Fayyaa isaanii Amen. Fayyaa isaanii irratti yaa Waaqayyo. Wanti tokko akka inni hin geenye. Ati yaa Waaqayyo gooftaa harka keetiin akka isaan eegdu. Amen. Irreen kee akka isaan golboobu. Amen. Yaa Waaqayyo raafama kana keessa akka isaan ce'an.
Yesus Kristos sin kadhadha. Du'uu isaanii salphachuu isaanii awwaalamuu isaanii kan barbaadu. Afurri jawwee afurri lusfa. Mo'ortichi mooraasaa kan hojjetu. Ibaarri digimtiin yaa Waaqayyo. Afurri hamaan yaa Waaqayyo. Du'a ijoollee keetti kan gammadu. Ala taa'ee saba kootti kolfuu kan barbaadu. Salphisuu kan barbaadu. Saba koo salphisuu sabni koo akka inni ba'u kan barbaadu. Afurri digimtii afurri jawwee. Yeroo isaan darban yaa Waaqayyo taa'ee nutti kolfuu kan barbaadu. Yaa Waaqayyo gooftaa gaafa nuyi gaddinu cidha dhaabbachuu kan barbaadu. Nu boossisuu kan barbaadu, nu gaddisiisuu kan barbaadu. Afurri xibaaraa sun maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin du'aa ka'uu Yesus Kiristoosiin kan barbaadaa yaa ta'u. Ameen. Yesus Kristos afurri yaa Waaqayyo gooftaa. Afurri hamaan hojiin daablos hojiin seexana kan caccabe haa ta'u. Ameen. Mo'aattiin digimtiin yaa Waaqayyo. Afurri hamaan sun yaa Waaqayyo saba keenya irratti hin hojjetin. Ameen. Yesus Kristos kana hunduma isaa waan gootuuf maqaan kee ulfaatu. Ameen. Ati yaa Waaqayyo saba keenya dabarsitee laattu. Biyya lafaatti dabarsitee nu laattu, cubbutti dabarsitee nu laattu. Seexanatti diina keenyatti dabarsitee nu laattu. Ati Waaqayyoodha, Waaqa saba keenyaaf eegumsa gootu. Waaqayyo protectioniin kee nu wajjin haa ta'u. Ameen. Guidancein kee nu wajjin haa ta'u. Ameen. Ati nu fuuldura gori yaa Waaqayyo. Ameen. Yesus Kristos galaanni diimaa sun addaan waan hiramuuf ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo gaaf tokko ati geengoo konkolaataa fardeen yaa Waaqayyo gooftaa akka inni naannofne goote Fara'oon jala. Miila jalaa fuute yaa Waaqayyo akka inni sochoonetti. Akka inni saba kee waraannetti akka inni saba kee naleelletti yaa Waaqayyo humna keessaa fuute. Galgala kana yaa Waaqayyo diinota keenya keessaa humna akkati fuutuuf si kadhanna. Ameen. Akkasumaan haa ta'u mareen isaanii, karoorri isaanii, ibaarri isaanii yaa Waaqayyo akkasumaan haa ta'u maqaa Yesus Kiristoosiin. Ati akkasumaan waan gootuuf maqaan kee ulfaatu. Kadhata keenya yaa Waaqayyo gooftaa guyyoota lammaan afaan kana yaa Waaqayyo harki kee nu wajjin haa ta'u. Eegumsi kee nu wajjin haa ta'u. Yaa Waaqayyo addanatti yaa Waaqayyo yeroo isaanii kennanii nu wajjin kadhachaa kan jiran. Gooftaa Yesus Kristos biyya keessaa, Oromiyaa keessaa, biyyoota Ameerikaa, United States, Australia, Norway yaa Waaqayyo, Germany yaa Waaqayyo, Sweden, London. Europe keessa kan jiran yaa Waaqayyo, gara Ameerikaas kan jiran hunduma isaanii yaa Waaqayyo. Garboota kee eebbi kee irratti haa dhangala'u. Ameen. Maqaa Yesus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa warra biyya isaaniitiif quuqamanii nu wajjin kadhachaa jiran kana. Ati yaa Waaqayyo isaan eebbisuun jaalala kee haa ta'u. Nagaadhaan haa eebbifamanii. Fayyaadhaan haa eebbifamanii. Qabeenyaan haa eebbifamanii. Maqaa Yesus Kiristoos gooftaatiin. Ameen. Ameen. Yaa Waaqayyo si kadhannaa fuula kee dhaabannee irra deddeebinee nu gadheera quufnee irra hin jennu. Du'i biyya keenyatti marmaaru. Gaddi biyya keenya irra dhaabate duumessi gaddaa sun hin ga'a jedhi yaa gooftaa. Xoofoo gaddaa ummati keenya dhugaa jiru. Imimmaan gaddaa ummati keenya bara baraan dhangalaasaa jiraatu kana. Xumura akkasitti guutuuf si kadhanna. Yaa Waaqayyoo waanjoo ulfaataa ummati keenya bara hundumaa baataa jiraatu kana. Hin ga'a jedhi irraa fuudhi yaa gooftaa. Ummati keenya waan godhu wallaalle. Nuyi waan goonu wallaalle. Waan goonu wallaalle. Waan hojjennu wallaalle mala fin'eerra, humna fin'eerra. Kanaaf gargaarsaaf gara kee ilaalaa jirra. Gargaarsi si bira jira. Har'a akka Yooshaafit falus gara kee ilaalaa jirra yaa Waaqayyo. Waan goonu wallaalleerra, waan hojjennu wallaalleerra. Du'i ummata keenya irraa ajjechaan dhaabachuu dide, roorroon dhaabachuu dide, cunqursaan dhaabachuu dide.
ummati kun barabaraan du'aa, barabaraan bu'aa, barabaraan dhiitama. Hinga ajdi yaa gooftaa xoofoo gaddaa kana nu harkaa. Hinga ajdi yaa Waaqayyo waanjoo ulfaataa kana nurraa. Hinga anuun jedhi yaa Waaqayyo humna gaddaa, hafuura gaddaa, du'a yaa Waaqayyo duumessa du'aa, duumessa gaddaa nurra dhaabate kana nurra dabarsi. Duumessa gaddaa kana nurra dabarsi yaa gooftaa. Gadda ulfaataa kana nurra dabarsi yaa Waaqayyo. Maaloo sin kadhadhaa. Garaa mootummaa Itiyoophiyaa geeddarii, ilaalcha isaa geeddarii, hafuura isaa geeddarii. Namni nagaan gaafa dhaqee biyya sana qabatu diina ta'a uummata keenyatti, diina ta'a saba keenyatti, diina ta'a deebi'ee qeesaatti, saba isaatti, lammii isaatti. Kun seenaan kun hin ga'a jedhi yaa gooftaa. Hafuura isaanii haaressi. Yaa Waaqayyo walajjeesuun kun dhaabatu. Roorroon kun hadhaabatu, cunqursaan kun hadhaabatu yaa Waaqayyo. Biyyi keenya waggaa 100 wangeelitti lallabame. Ummati kun kiristiyaana, warri biyya bulchan amantoota, warri ajjeefaman amantoota, warri ajjeesanis amantoota. Kun amma yoomitti itti fufa yaa gooftaa. Maaloo sin kadhadhaa gadda kana nurra dabarsi. Seenaa kana geeddari yaa Waaqayyo. Abboota amantii korraaptidii ta'an, loogiidhaan, qabeenyaadhaan, mattaadhaan, machaanii dhugaa wal dhaalan qalbiitti deebisi. Warra biyya bulchan qalbiitti deebisi. Raajota qalbiitti deebisi. Tajaajiltoota sammuutti deebisi. Dhugaa dubbiitti deebisi. Namni hundumtuu waa'ee dantaa isaa malee dhugaa yaadu dagateera. Namni hundumtuu waa'ee isheerra argatu malee waa'ee egeree dhalootaa ilaaluu dhiiseera. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa. Dhugaan biyya keenya keessatti dhiitame. Hafuurri kee hin gaddaa. Dhiigi guyyaa guyyaatti dhangala'u, lubbuun guyyaa guyyaatti badaa jiru kana garaan kee hin gaddaa. Yaa Waaqayyo maaloo sin kadhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nu dhaga'i. Obboloota keenya mana hidhaa keessatti du'aaf jireenya gidduu rarra'aa jiran kana warra beelaan du'aa jiran, warra yaa Waaqayyo beelaan tarkaanfii hamaa sana ofirratti fudhatan jireenyi tadhaa'e, jireenyi kan itti tadhaa'e waan godhan wal dhaalanii du'a ofirratti murteessan. Akkati halkan kana gara isaanii dhadhuuf sin kadhadha yaa gooftaa. Gara isaanii duwwaa miti. Gara warra biyya bulchanii akka dhadhuuf sin kadhadha yaa gooftaa. Qalbii nama hundumaatti akka dubbattuuf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Garaa namoota hundumaatti akka dubbattuuf sin kadhadha yaa Waaqayyo. Walakkeessa halkanii gara Abrahaam dhatte. Walakkeessa halkanii gara Abimelek dhatte. Walakkeessa halkanii gara mootichaa dhatte. Walakkeessa halkanii gara Mordokaayiifaa gara Asteer dhatte. Har'aal kan kana gara mana hidhaa Qaallitti dhaqi. Har'aal kan kana gara mana hidhaa Qilintoo dhaqi. Har'aal kan kana gara masaraa biyyoolessaa dhaqi. Har'aal kan kana yaa Waaqayyo mana mootummaa dhaqi. Halkan kana iddoo hundumaa dhaqi yaa hafuura Waaqayyoo. Garaa isaanii keessatti dhiifama lallabi. Garaa isaanii keessa dhiifama buusi. Sammuu isaanii keessa araara buusi yaa Waaqayyo. Wal balleessuun kun furmaata akka hin taane. Wal ajjeesuun kun furmaata akka hin taane. Isaan hundumaa hubachiisi yaa gooftaa. Nagaana ta'u biyya keenya irratti, nagaana ta'u saba keenya keessatti. Yaa Waaqayyo xoofoon boriif qophaa'e sun, ajjechaan boriif qophaa'e sun halkan kanatti hashaaramu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Halkan kanatti labsii ajjechaaf du'aa labsame dhiiga Yesuus Kiristoosiin nu immoo labsii araaraatiin jijjiirreerra. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin nu immoo labsii dhiifamaatiin geeddarreerra. Yaa Waaqayyo gidduu gali. Seenaa biyya keenyaa seenaa wal ajjeesuu, seenaa wal irratti hojjechuu, seenaa wal bal'eessuu, yaa Waaqayyo waliif ho'utti, wal jaal'achuutti, du'a wal oolchuutti, wal gargaaruutti jijjiiri yaa Waaqayyo siif hin danda'ama. Araarri kee nagaan kee ta'u. Waldaa kiristiyaanaa yaadadhu. Waldaa kiristiyaanaa irratti waraanni labsamaa jiru. Iddoo aarsaa irratti dhiigi dhangalaasuun labsamaa jiru sana yaa Waaqayyo falmadhu. Namoota qalbiin isaanii bade, hafuurri hamaan itti gargaaramaa jiru. Fooniif dhiigni itti gargaaramaa jiru sana jijjiiri gara waan gaariitti yaa Waaqayyo sin kadhadha. Galanni siif haa ta'u. Kadhata keenya afirratti ulfaadhu. Maree eger qabnu irratti ulfaadhu. Waaqeffannaa kadhata keenya guyyaa lamaan kanatti fufan sana hundumaa yaa Waaqayyo nuuf eebbisi. Ani sin kadhadhaa nu dhaga'i maqaa Kiristoos Yesuus gooftaadhaan. Ameen. Waaqayyo gooftaan waaqarraa isin haa eebbisuu. Eger sa'aatii 21 sa'aatii Noorweeyitti PM sa'aatii 21 sa'aatii Ameerikaatti akka ta'u sa'aatii ilaalaan jiru.
maree bal'aa qabnaa waldaan kiristiyaanaa dhimma gaaga'amaa amma dhufaa jiru kana keessatti maal gochuu qabdi attam gochuu qabdi kan jedhu irratti maree qabnaa almost daqiiqaa 15 booda jalqabnaa daqiiqaa 15 booda maree sanatti deebinaa obboloonni keenya qophaa'anii jiru waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu fayyaa ta'a viidiyoo kana sheerii godhaa fuula Facebook TV logosin follow godhaa like godhaa akkasumas hiriyoota keessan invite godhaa boris kadhati keenyatti fufaa iftaanis itti fufaa guyyaa sadan kana somaaf sagadaan fuula waaqayyo turree kadhannaa waaqayyo gooftaa yeroo keenyaaf haa eebbisu fayyaa ta'a nagaatti